akkasumas Roobee, Hawwii, Dureessaa, Lallisaa, Duruu Caalaa, Dr. Muhammad, Joombaa, Lammii, Abdikoo, Oromiyaa Biizines Group, Taaddala Gammachuu, Galaanaa Gaaromsaa, Ittiqaa, Gadaa, Ramee, Efreem, Iyyoo, akkasumas hiriyoonni koo hunduu Lallisaas dabalatee obboleessa Kumaana jala koo baay'ee naa galatoomaa milkaa'inni kuni humna keessanii jajjabina isaa keessanii ta'ee jechuudha. Kanaaf waan tokko yaadadha waan ta'eef gabaabsee isinitti himee kana bu'aa. Yeroo wayii xiqqoo rakkinnis maaliinis na mudateetu hojii kunis chaalenjii na godhee haaca'ee koo bira bilbiladhee jechuudha. Mee haaca'ee akka uummattas geesse akka uummatti guddattee bakka guddaa haala kanaan namni jaalala addaa kan qabsiisaa ta'e akka uummattas geesse jedhee waan keessa jiru sana waan na sodaachiseef galma guddaa qaba waan ta'eef gaafatee na jenna. Wanni haaca'etti ni tokko tokko jiru. Haaca'een maal naan jennee natti kolfee akka na aarsuu jiru. Hojjettee naan jenne lakkiin hojjettee na jettee naan jenne lakkiin ganaadha chaalenjii. Ani dhuma hojjechaa deemu chaalenjii waliin jiraatu garuu ati hin jabaattaa hin mootaa. Chaalenjoota humna godhadhu malee laafina dadhabina hin godhatin naan jenne. Goota fakkeenyummaa guddaa nama ta'u artiist Haacaaluu Hundeessaa kanaafuu dubbii baay'isuu baga nagaadhaan dhuftanii ulfinni isin argite guddaadha kabajamaa kunuunti. Ifa mana diraafatte hangafa nuti qabnu baay'ee jaalladha kan walleewwan isaatiin jaalala qofootota akka tabboofnee keenya jennee bakka wanni hunduun gargar bahii jennee dhaggeeffannuu fi abbaas kan ta'e gorsa gaarii namaa laatu jaalala dhugaa namaa kennu. Kana ofitti akkasuma malee ofirraa dhiibi hangafa kee adeemoo kee artis qabaniisuu gara waliin qabneedha. Abang family dan sibanda. Abang ini tidak ada derogenya. Anda pemain banyak rabar ini. Ini. Itu betul. Kembali jujur, itu berbalik dari kemudian apa kemudian tadi aku lebih seperti alam hukum dulu serba beliau musang kulit hayo aku berkudo arti matorang mungkin seperti kulit ras nama tahu jadi nama jadi ya orang datang baca sore Sanama akkana gaatti harkaa jirra. San dura waan tokkoon isin yaadachiise yaa Oromoo. Obboleessi akkuma addunyaa wajjin Awustiraaliyaa turre har'a gargara kan isin kana waliin qabu kana ilaalee waggaa 30-40 dura tarii Oromoo waan akkanaa ni agarra jettee yaaddi jedhee gammachuu keessa ilmaan ijaawwan malee gara doomii kumalaa keenyaa sijjaa yaada kanaas kaayattee waliin haasa'uu keenya akkanumatti fuula duraas itti fufnaa aartiin keenya jajjabaachuu qaba afaan keenya jajjabaachuu qaba aadaan keenya jajjabaachuu qaba aadaa fi duudhaa afaan lafee wanni waliin kabajamuu qabdii uummanni Oromoo kabajamee tabaroon isaa eegaminaan amantiin isaanii kabajamu aadaan isaanii kabajamu afaan isaanii kabajamu wanti afaan kana asitti argaa jirru tuni ragaa gurguddoodha jechuudha. Harmee isaa Andu'aalem Gosaa haala adda addaa keessatti guddiftee kan asiin nu geesse kanallee qaroo Oromoo kanallee kan nu guddiftee galatoomsiis jennaan hiriyoota isaa halkanii biyyaa facaqaa dhaabbatan hedduu galatoomaa isin jenna keessattuu immoo
Oromoon iddoo hundee aadaa sii addunyaa ummata biyya keenya keessaa sabaa fi sablammoota barsiisee keessattuu naannoo keenya irraa kan ta'an ummata keenya kan fakkaatan kan aadaa nu fakkaatan kan sagalee nu fakkaatan abbaa gadaatiin nu fakkaatan sidaamaan raayyaa dhufanii as keessatti hojii argamanii akka namaaf ibsisaa Oromoon hammataadha Oromoon ni jaalata Oromoon qubsiisaadha kun immoo aadaa keenya keessa jira jechuudha. Kanaa iddoo walqabaa isa jenna aartistoonni babbareedoo qulqulluu har'aan kan as keessatti dhuftanii Andu'aalam ilma keenya kana cinaa dhaabbatu hundinuu akkanumatti tufaa waljabeessaa wanti hundinuu itti fufti guddinni itti fufaa jabaadhaa waljabeeffadhaa waliin qoodinaa kan maalsichaa galatoomaa. Dhiifa bakka waa irraanfachuun sirriilee miti garuu waltajjii yoo baatan sodaataa nama galateeffachuu qabu. Irraanfatee mootii abbaa dallee dassuu amboo akkasumas kan haftanis nama uffachaa jireera naa jiraadha. Egaa aanduun har'a abbaa cidhaati misirroodha. Misirricha kanaafuu hundumti keessanuu galata qabdu waan ta'eef galatoomaa warri irraan katafanis ittiin qabamina harka rukutaa ofii keessatti iddoo galata kanaa keessatti amma ogeeyyii hojii kanarratti hirmaatanii yeroo itti waraqaa kennu dura deemee jira. Modeelonni daran of kottaa dafa. ክቡራትና ክቡራን ከዚህ በማስከተል ለዚህ ስራ መሳካት ልዩ አስተዋጽኦ ያደረጉ አካላትን ሰርተፍኬት የምንሰጥበት ሰዓት ይሆናል። ወደ እሱ መርሃ ግብር የምንሄድ ይሆናል። ogeeyyii hojii kanarratti hirmaatan dura duubaan waamna warreen kaan immoo harka rukutuudhaan jajjabeessinaanii ከዚህ በማስከተል ስማቸውን ስጠራ ወደዚህ በጣላት እናንተን በደንብ ታጨበጭቡላችኋላችሁ። ለሊሳ ኢድሪስ አደም ለሊሳ ኢድሪስ አደም አቦማ አልጋ አቦማን እንጅሮ አንቴ ከን አቦማስ አስማን ለሊሳን ወልካና ለፍቀተ ጀቹላ ለሀገራችን ሙዚቃ ልዩ ጣዕምን የሚሰጠው እንደዚሁም ደግሞ በሁሉም ዘንድ የሀገራችንን ሙዚቃ በተለየ መልኩ ልዩ የእሱ እጅ ያለበት ሁሉ የሚያምርለት በሚክሲንግ እንደዚሁም ደግሞ በኮምፖዚንግ የሀገራችንን ሙዚቃ ብዙ በመስራት አበጋዝ የሾታ ፋጤ አንያ ሚካኤል ኃይሉ ሚኪጃኖ አንተነህ ተፈራ አቡዝ ኤፍሬም ብርቅነህ አንተነህ ተፈራ አቡዝ ስቱዲዮ አቡዝ አቀርብታቴ ማለት አቡዝ እንዴት ነው ሙዚቃ ጀባ ወሌውን ወይስተቶ ኦሮሞ ከዱ ወደቹ ቢፈደን የሚሉን ነመጭኑና አቡዝ አቀርብታቴ ማለት አቡዝ ስቱዲዮ ከልብ እናመሰግናለን። አንዷለም አንተነህ ተፈራ ከልብ እናመሰግናለን። ኤፍሬም ብርቅነህ ወራስ ናቸው። አመስግኗቸው በደንብ። አንዲ ቤተ ዜማ አንዲ ቤተ ዜማ አንዲ ቤተ ዜማ ኢዮብ ባልቻ እዩ ስቱዲዮ ኢዮብ ባልቻ እዩ ስቱዲዮ ኢብራሂም መሐመድ ሞቲ አብራካሌ ናሆ መኩሪያ ዛራ ብሩክ ኦብሱማን ኦጌሲ ተቆጣጣ አጥቃችሁ ለዚህ ስራ መሳካት ባንዲ ኢብራሂም ቀረታ ባንዲ ኢብራሂም ቀረታ ሰገንታ ኤባ አልበመን አንዷል ጎሳ ይሰጀንቀባ አያም ቶረታ ጋምና ባንዲ ደደፋ ነው ከደጋ ተፈቲ ደሮ ከደጋ ሰገንታ ሙዚቃ ተወንተይ አምሬዮና ባንዲ ሜሬ ደቻይ ዋተይ
ይዛሉ። ከዛ ወደ ቀጥሎ የሚሄድ ነው የሚሆነው። ክቡራትና ክቡራን ይህ ስራ እንዲሳካ በተለየ መልኩ ያገዙ ስፖንሰር ያደረጉ አካላትን እናመሰግናለን። በጣም ወንዶና የማከብረው ሀጂ ነፍሱን በገነት ያኑረው።